Assalamu alaikum warahmatullah. Lafa tana dura illee gadi isinii dhiisee turee jira. Kun ispaaltii ta'anti. Ispaaltii arguurra jirtanii miti. Kuni kan makiinaan keessa dhaabateeru midhaan kanaan achi kuni ispaaltiidha. Karaa kofalee hadaabbaa dodolaa garjee daabatamee lallee dhaqaa yoo feetan asiin baha. Agartanii? Kaaree kuma jechuudha kun guutuun. Kuni ispaaltii guddicha. Kun lafti kun guutuun isaa kaaree kuma tokko. Kaareen kumni tokko kun namni investi godhuu barbaadu yoo jiraate yeroo tokkollee ittiin gurgurama. Tana dura gurgurru jedhaa turre. Kaaree kuma tokko kana namni hin dandeenye ammoo kaaree 500 addaan qoodamee jechuudha. Garaan 10 hojjaan 40 ta'an fakkaate boo. Asir barbaadhan fakkaatee afaan Habashaatiin akkuma jirutti walakkatti addaan hin dhoosanii hin gurgurama jechuudha. Karaallee ni qabdi. Tagaariin deemu. Kun asii achi kun ispaaltii ba'uudhaaf manneen kuwwan ispaaltii ollaaleera. Kun ammoo ispaaltii dudda deebi'ee as garagala jechuudha. Yaa lafa jabaadhaatii bitadhaa isiniin jedha. Kaareen tokko asiin dura 600,500 ture. Amma 2,000 gale. Dhugaafaan bitadhaa isiniin jedhe bitattanii isinii dabala malee isinitti hin dabalu ture. Natti hin bilbiliin. Kanaafi kun lafti akkana jira jechuudha. Namni rabbiin siilaa fisee lafa dhaqqabaan jiranii magaalaa Shaashamannee ganda duwwaa tokko yookaan Awaashoo jedhanii caraqa Awaashooti kaartaan qabuuyyuu masgida Rayyaanitti dhiyaata jechuudha. Kun akkasiin gadaanu kun masgida. Kuni lafa bitadhaa. Akka tasaa bilbili kiyya yoo isin jalaa kaafamuu dhabillee duwwaa 9 12 duwwaa 7 50 73 koominti jalallee isinii kaaya lakkoofsa kana irratti bilbiltanii warra lafaati jechuudha. Warra lafa gurguratu qaaqa kamiirraayyuu bilisa akka lafa caraqaadha. Lafa qaaqa qabduu miti yaada qabduu miti. Asiin karaan tu ispaaltii achi baanaani kaareen 3,000 nuun argamu. Sababa karaan kun ispaaltiitti achi hin baanee fi gatiin isiitu haganaan argame. Karaan ammoo asiin hin jira ka ispaaltii baasu kabiraa jechuudha. Manni tun gurguramtee itti lafti qullaadha akkuma rabbi isiin uumee hin jirti. Marga irraa qabdi. Waan rabbi isiin uumee irra uumaa waan biraa dabalattee hin jirtu. Makaan qabdu zarii qulqullu. Sanyii qulqullu. Gurra isiin calawu. Viidiyoon osoo hin dheeratiin ispaaltii karaan bayaniin amma kunooti. Kinoo bilookiin qal'oon tuni ispaaltiitti achi baaftee jechuudha. Qorqorroo adiidiin sunniin akkasi. Asiinillee kunoo asiin karaa baafatanii as jilaanillee karaatu jira. Akkana jirra jechuudha.